Hayyee ashama kabajamtootaaf jaalatamtootaaf miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa baga guyyaarraa yookaan immoo ji'a miteetosaatiin isin ga'e jecha arfaasaa roobni roobaa jira akkuma immoo biyya Oromiyaa martuuf roobaa jiru karaa kibba Oromiyaa Booranaatiifis akka roobu hin hawwina waaqni gubata yookaan dhungee kana nurraa haa kaasu saba keenyarraa haa kaasu nus bakka jirrutti akka jirrutti akkaataa keenyan amma keenyan waan godhuu qabnu hunda isaa gochaa turre waaqas kadhachaa turre kanaaf ammas bifa gaariidhaan waaqni nuuf araaramees jira kanaafuu isinis aga danda'ama ta'een waliin akka deemnu murteessaadha kanaaf kabajamtootaaf jaalatamtoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa bakka jirtan hundatti waamichi keenyaaf ergaan keenya isin haa qaqqabu jecha nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha ta'u miseensonni keenya kamiyyuu hojii midhaaniitti irratti warreen hojjechaa jirtan gurgurtaa yookaan daldala midhaan xaafii fi qamadii irratti warreen hojjechaa jirtan kamiyyuu akka guyyaa har'aa guyyaa 5 ji'a 7ffaa kanarraa kaastanii hanga guyyaa 2-3 kana keessa akka kara biiroo muummee keessanitti yookaan kara keessatiin akka nu beeksistan xaafiin iddoo jirtan irratti gatii meeqa akka ta'e beeksisuudhaan ariitiidhaan akka nu beeksistan dafnee bajeta ramaddii maallaqaa isinii ramannee bittaan akka raawwatamu maqaa waldaa keenyaa yeroo ammaa kanarratti shoora guddaa taphachuu qaba gahee keenya ba'achuu qabna mootummaa yeroo ammaa kana bulchiinsa magaalaa Finfinneetis haala murteessitiin guyyaa gaafa lama bultii gaafa bulii lama ji'a 7ffaa ooleen walgahii ooleetiin magaalaa Finfinnee warreen dhuunfatan yuuniyoonota 11 kutaa magaalaa 11 keessatti iyyuu kan jiran aanaan 122 guutuun isaa shammaachonni hundi isaa yuuniyoonii 11 kanaan bula yuuniyoonii 11 kanaayyuu waldaan keessan waldaan dargaggoota caffee walitti qabdee 11 isaatiyyuu akka tokkootitti qabattee of jalatti galchitee jirti kara waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa qofaan midhaan akka magaalaa Finfinneetti galuu danda'u yuuniyoonni akka harka isaanii keessaa baafatan ta'uudhaan bajanni barbaachisaa ta'e akka murteessine irratti walii galle ka'umsaaf maallaqni muraasni guyyaa har'aa guyyaa gaafa bulii 5 ji'a 7ffaa nu harka kan ga'u ta'uusaa isiniif ibsa akkasumas immoo ammaan booda karaa sadarkaa mootummaa federaalaatiinis bajetni murtaa'uu qabu fandii naanna'aa an jedhamu tanaan dura kan uummanni keenya dargaggeessi keenya irratti aarsaa guddaa kaffalee ture daran miidhamee kan ture yeroo ammaa kana ofuma isaatiif iyyuu maallaqichi dhufee balbala nu rukutee nu kadhatee jira ijaarama waan ta'eef Finfinnee boojinaan sun boojiyaa Finfinnee keessaa tokko isa kanaaf Finfinnee boojinaa hojjennu malaan falaan abshaalummaan gamnummaadhaan gurmaa'uudhaan gamtummaadhaan tokkummaadhaan harka wal qabachuudhaan adeemsa mataasaa danda'een deemuudhaan waan ta'eef kanaaf boojiyaa itti gallee jirra kanaaf Oromiyaa keessatti wanni shirri Oromoo irratti mootummaa Oromiyaati irrattis gaggeeffamu kun martuu isaatiyyuu tasgabbaa'uu qaba fakkeenyaaf yoo fudhannee mootummaan Oromiyaadhaa akka miidhaa uummata magaalaa Finfinnee jiru yookaan immoo mootummaa magaalaa Finfinnee akka jibbe akka daran burjaajaayin adda addaa uummata keessatti dhumanii mootummaan akka jibbamu uummanni Oromoo kun akka jibbamu siyaasni addaa gaggeeffamaa jira bulchiinsa uummata Oromoodhaa jijjiirama uummata Oromoodhaa warri hin barbaanne diinni uummata Oromoo hin barbaanne hin jaalanne shira guddaa hojjechaa jiru maallaqni gurguddaan kara warreen kaabaa yookaan warra nyaapatiin maallaqni guddaan ramadameeti kan fiigamaa jiru midhaan kan bitamaa jiru maallaqni bitamu kunis fakkeenyaaf gabaa Oromiyaa keessa jiru hunda keessattiyyuu warreen gabaa keessaa midhaan bitan hunda isaaniittiyyuu hootti siqxanii ilaaltan warri duratti waan adda addaa nagadan kuduraa muduraa nagadan kara xaafiitti naanna'anii jiru xaafii kara keenyatti mati kan fidaa jiran kara Finfinneetti fidaa jiran Oromiyaa keessatti gurguraa jiran uummanni Oromoodhaa bakkaa bakkatti kan kiraadhaan kireeffatee hojiidhaaf hojjechuudhaan kara biraatirraa maatirraa fagaatee Oromiyaadhuma keessa jiruyyuu yeroo har'aa kanatti rakkoo addaa keessa jira kunis wanni ta'uu danda'eef shira guddaatu gabaa irratti deemaa jira shira guddaa sirna kan mootummaas miti mootummaas
saba Oromoo kan saba guddaa kan gadi qabanii morma gadi cabsuudhaaf mataa gadi qabachiisuudhaaf oomisha keessatti akka waan maallaqa guddaa nuuf kennanii fudhataniitti of lakkaa'uudhaan aadaa keenya balleessuudhaaf gabaa hunda keessattiyyuu warreen bitan minaan kara Finfinneetti akka nuuf Oromiyaa keessas akka hin teenye godhanii kara kibbaatiin kara kibba lixa shawaatiin minaan bitamu kara kibba kara guraagitiin walqixxee irraan wanni bitamu hincinni irraan warri bitamu wanni kara limmuu sakkaat irraa bitamu kara miraab dabuub Itoophiyaatiin yookaan immoo kara lixa kibba lixa Itoophiyaatiin irraan ba'ee Suudaanitti galaa jira. Tokko lammaffaan kara kibba lixa shawaa aanaa qarsaa maallimaa kara aanaa toleetiin wanni bitamu wanni kara gammoojjitiin kara abbuu seeraatirraan bitamu wanni kara xirootirraa kasoorraa kusaayirraa warkoorraa qarsaa boodhaatirraa bayyee gicceetirraa wanni bitamu kam isaatirri akkasumas asiin kara adaabbatiin kara dodolaatiin hambitamu martu isaatiyyuu istaatiksiin qorannoon miseensonni keenyas nu biraan ga'an martu isaatiyyuu akka itti fufuutti isiniif ibsuu yaala. Kara leemman bayyee giccee qarsaa boodhaa aanaa tolee kara adaadii maaramiitiin wanni bitamu kam isaatiyyuu buttaa jaraarraan godhee kara adiyaatiin muyyaleetti ce'aati kan jiru. Muyyaleerran Keeniyaatti ce'eetti Keeniyaan xaafii nyaatu garuu kara Israa'eelitti ce'amaa jira. Warri nyaappaa kun hojjechaa jiran ajaa'iba guddee ajaa'iba jettu. Gurubbiin jarreen warra abbaa qabeenyaa warquu baay'atanaa'u. Gurubbiin balaayinaa kinde gurubboonni adda addaa maallaqa isaanii bajeta isaanii martu ramadanii Oromiyaa keessaa minaan guuramaa jira. Wanni minaan kara balbala kibba kanaatiin deemu hundi isaa karasiin ba'aa jira. Wanni kara lixa shawaatirraan deemus bitamee kara asoosatirraan ba'ee Suudaanitti makamaa jira. Galaa jira. Adaabbarraa, Dodolaarraa, Asallaarraa, Shashamanneerraan, Shashamannee oduu makkatiin Dodolaarraa, Adaabbaa, Kombolcha, Asallaa, akkasumas Bulbulaarraa, Adaamarraa, Moojoorraa wanni guuramu kam isaatiyyuu Shankoorarraan godhee Baardaar Dabra Biraan irraan ba'ee kara Baardaaritti naanna'ee Matammaarraan ba'ee Eertiraatti galaa jira. Tigraayitti galaa jira. Uummata Tigraayiif deemaa jira jedhama. Garuu miti han deemaa jiru Eertiraa fi akkasumas kara adda addaatitti deemaa jira. Kanas shira kan hojjechaa jiran shira siyaasati. Oromiyaa irratti qofaadha. Minaan Oromiyaa keessaa qofaadha kan guuramaa jiru. Yaa uummata Oromoo dammaqe ammas. Yaa mootummaa uummata Oromoodha dammaqaa ammas. Nuyi odeeffannoodhaan miti kan deemu raagaa qabatamaa irratti hundoofniti. Qorannoo miseensi keenya dargaggeewwan keenya nuulaatu irratti qoratu irratti annaaleesisii irratti hundoofniti kan deemu. Kanaaf raagaan odeeffannoo guutuun waan jiruuf aga danda'amaa ta'een istaatiksiin isaan ittiin deeman martuu isaatiyyuu waan jiruufiyyuu ariitiidhaan bakka jirtanirraa akka eegdan biyya teenya Oromiyaa biyya teenya Oromoo mootummaa keenya mootummaa Oromiyaa mootummaa Oromoo saba Oromoo ta'e martuu keenya akka aadaa keenya eegnu adaraan isiniin jechuu barbaada. Asumaa asitti isin hubachiisa. Yeroo ammaa kana sabni kamiyyuu saba kamiyyuu jechuu hin dandeenyu. Kara kaabatiin waraanni kara finxaaleeyyitiin kara adda addaatiin mootummaa keenya irratti mootummaa Oromiyaa irrattis ta'e mootummaa federaalaa irrattis ta'e uummata Oromoo irrattis ta'e duulli deemamaa jiru salphaa miti. Salphaa miti. Nu hin dubbannu. Kana yoo jennu siyaasa irratti miti. Ikonomikaaliidhaan dhufan waan ta'eef. Diinagdeedhaan nutti dhufan waan ta'eef. Ikonomiidhaan dhufan waan ta'eef. Adoolojiidhaan dhufan waan ta'eef. Achi keessaa immoo caffeen tokkodha waan ta'eef. Waldaan dargaggoota caffee tokko waan ta'eef. Kuni nu laallatan. Sabummaan isaanii warra biraa kan ta'an Oromiffaa warri dubbatan amma fedhan nu akeekkachiisanis amma fedhan nu sodaachisanis haa sodaannu malee safuu bulla. Safuu bulla malee sodaan bullu. Kanaaf yeroo ammaa kana humnaa ol waan nutti ta'uuf humnaa ol nutti ta'aa jira waan ta'eef aadaa Oromoo cabsa waan ta'eef sirna keenya balleessa waan ta'eef eenyummaa uummata Oromoo boruuf mataa gadi qabachiisa waan ta'eef mootummaa kana gad dhaabbata dhoowwa waan ta'eef ariitiidhaan mootummaa qofaa miti uummataaf irree ta'a waan ta'eef balaan tokko finni oolu balaan tokko irratti ka'u tokkos hin hanqatu waan ta'eef aga danda'ama ta'e nuti furmaata haa taanu uummanni keenya sabni qaamni mootummaa kamiyyuu miidiyaa keenya warri hordofaa jirtan adaraa qalbii mana bulteen nu hubadhaa nu deeggaraa nu gargaaraa nu hubannee jirra wanni arganne hin jira wanni bira geenyu hin jira
isinis kara keessanitti wanni deemtan jira walitti haafin walitti qindeessin nus isiniif haalaan isinis nu waadha kallattii nutti agarsiisa nus kallattii isinitti agarsiisna waan beeknu odeeffannoo waliif haalaan hojii waliin haa hojjannu naannoo waliin qabnu Oromiyaadha biitti waliin qabnu Itoophiyaadha sabummaa waliin qabnu Oromummaadha diinni waliin qabnu hiyyummaadha hiyyummaa immoo daawoo godhatee diinni kara tokkoon nutti dhufaa jiru jira ammas diinni waraana kara biraatiin dhufaa jiru kana akkamitti dhi'uuwwanna akkamitti ofirraa jiksina kun immoo salphinni hunda keenyaaf ta'a isaan qaratanii socho'anii pilaaniidhaan deemaa jiru maallaqni mittinnaa'ee hojjetamaa jiru kun maallaqa salphaa isinitti fakkaatin baadiyyaa irratti gabaa baadiyyaatitti dur dooraalatu gabaa gurraacha irratti gurgurama har'a xaafiin gabaa gurraacha irratti gurguramuu calqabe maal jechaadha kun maal jechaadha kun kanaaf warreen naannoo biraatirraa kibba keessaa warreen kibba warreen kaaba keessaa dhufee Oromiyaa keessatti midhaan bitaa jiran kana hordoffii cimaa barbaachisa waan ta'eef hordoffii cimaa akkatti godhu mootummaan Oromiyaadha qaamni milaallatu qaamni nageenya qaamni tikaa qaamni poolisii qaamumti bosona keessaa falmee irra jiru kun salphina walooti waan ta'eef iyyuu akka eeggatu sabaaf qabsaa hunduu waan ta'eef sabummaaf qabsaa waan jedhee waan fudhadhuuf hunduyyuu warri sabummaa keessaniif qabsooftan hundi keessan nageenya waloo keenyaa eeguudhaaf shira nurratti deemamu kana shira nu jalatti maallaqa qote bulaa keenya dura qabanii burjaajessan kana dogongora adda addaa dogongorsiisan kana mootummaan bulchiisa gaarii gabaa gaarii akka gabayyeeffatuuf qote bulaadhaaf gadi diriirsinaan isaan karaa biraatiin maallaqa diriirsaniiti shira siyaasaa kan fidan siyaasatti jijjiiratanii jiru kanaaf siisteema diriirsuudha adaraa dammaqaa yeroo ammaa kana firri Oromoo qofaadha yeroo ammaa kana of oolchuun numa qofa laallata wal oolchuunis numa laallata akka ajaa'ibaati qarshii biiliyoona tokkoof miiliyoona 500 bulchiisni magaalaa Finfinneedha mootummaa addunyaarraa han argateetiin bittaan akka midhaaniif ramadamu kan godhame waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa achi keessa seenee maallaqa kana fayyadamee akka gabaa keessatti sochaaniif nu sakaalanii turan makaraa meeqaniidha kan itti seenuu dandeenya waldaa dargaggoota caffee Oromiyaa jedhu caffee Oromiyaa miti nuti caffee Itoophiyaati waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati federaala irratti ijaaramne garuu isin Oromiyaadha jedhu Oromiyaa mootii federaalaa hojjenne federaala isinii jedhu garuu waan karaa itti deeman dhabnaan dhufanii nu jala galanii jiru keellaawwan keenya hundi cimuu qaba keellaan keenya hundi keellaan Oromiyaa keessa jiru hundi cimuu qaba qulqullinaan hojjechuu qaba waldaalee qofaaf amanuu eeyyamuu qaba to'annoon gabaa itti fufuu qaba kanaaf xaafiin kun kiiloon tokko qarshii 75 yoo seenu dhaqee karamitti deema dubbiin dhaqee karamitti deema magaalaa Finfinneetti galu qarshii 10,000 bitanii akkamitti jiraata namni jiraachuu qofa miti Finfinnee gadhiisanii bahuudha miti mootummaa irratti ba'aa ta'a mootummaadha rakkoon itti dhufa naannoo irratti rakkoon dhufa kara hundattuu rakkoodha kanaaf qalbii mana bultee naa hubannu mee itti yaadaa dubbii siyaasaa qabadhee miti dubbii garee tokkoo qabadheeti miti ani garee kanaatis garee sanii garee kanaa keessa hin jirru garuu dhiisaadha mee gara teenyuu haalaallu dubbiin tuni dubbii qabdi ijoo qabdi dubbii ijoo qabduudha dubbiin tuni nuyi as keessatti alagaa wajjinis diina wajjinis fira wajjinis oolla magaalaa Finfinnee kana keessatti gabaa waloo keessa jirra gabaa waloo keessatti maaltu deemama han jedhamu mee ilaaladha mootummaa Oromiyaa kan itti duulu malee kan irraa lolu hin qabu kuni sirrii miti irraa loluu qabna irraa duuluu qabna ammaa boodatti mootummaan Oromiyaas keenyumaadha by the way keenya mootummaan Oromiyaa keenya kiyya jennee fudhachuu qabna faana dhaabbachuu qabna deeggaruu qabna mootummaanis dhagahuu qaba kanaaf jabaachuu qabdu diina waloo keenyaa of keessaa afillee baasu gaarummaan qabu kuni
gabaa siyaasaatti gabaa midhaan irratti gaggeeffamaa jiru. Xaafii ofii nyaachuu hin dandeenye biyya alaatitti gurguruun naggaadeen hattuun sirrii miti kun. Kanaaf biyyaan ala kan dabar oomishni Oromiyaadhuma keessatti Oromiyaa keessaa hoo bitame ta'erre Finfinneetti tolu akka dhufu godhamu shaggarsiitii keessatti bakka adda addaatitti gurguruu qabna. Dhiyeessuu qabna. Gabaa sanbataa akkuma shaggarsiitiin calqabeetti wajjin calqabnee jirutti waldaa dargaggoota caffeetti wajjin hojjeta. Mootummaa Oromiyaa wajjin hin hojjennu. Mootummaa federaalaa wajjin hojjennu. Mootummaa Finfinnee wajjin hojjennu. Naannolee biraa wajjinis hin hojjennu. Hunda wajjin hojjenna waldaan keenya. Oromummaan isa ibsa waan ta'eef. Diinagdeedhaan Oromoo ta'uu qabnaan baay'ee. Teenyee Oromoo ta'uu qofaan hin dhuman. Oromummaan dhiiga keenyaa qofti gatiin qabu. Oromummaan eenyummaa keenyaa qofti gatiin qabu harka duwwaa. Kanaaf diinagdee horachuudhaaf naannolee hunda irratti hojjechuu qabna. Siyaasa warri siyaasaa irratti haa hojjetu. Diinagdee nuyi haa hojjennu. Saniif walaa gargaaru. Ijoollee keenyaa cimsan. Waliin haa deemnu. Ka'a. Haa dammaqnu. Diinni dhiiga baree akka saree maraattuu fiffiigaa jira. Maaloo eeggadhaa. Kanaaf aga danda'ama ta'een walli nyaataanii haa sochaanu. Gara keenyatti yoo deebin waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa miseensonni keenya baay'een isaanii daldala midhaaniitii irratti dhiyeessii midhaaniitii irratti hojjechaa jiraachuu keessan hin beekna. Duraan hanqina bajetaa qabna. Yeroo ammaa kana hanqina bajetaa bulchiinsa wajjin waliin mari'achuudhaan haala gaariidhaan karasiis karanaanis nu deeggaraa waan jiraniif yeroo rakkoodhaa waan gara keenyatti dhufeef rakkoon tokkoof galtee ta'a waan ta'eef waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa galtee guddaa argatee jira magaalaa Finfinnee irratti. Kanaaf warreen dhiyeessii midhaaniitii irratti hojjechaa jirtan hundi keessan bakka jirtanirraa kara keessatiin miseenjariidhaan yookaan kakutaa kallattii yookaan immoo kara biirootiin dhuftanii bilbiltanii akka nu mari'attan akka qaama nu dhufuu dandeessanii bareeda qaamaan koottaa kara biirootitti koottaa gatii irratti waliin haasofnu midhaan jiru irratti waliin haasofnu bakka buutummaa fudhattanii akka nu galchitan bittaa akka nuuf raawwattan waldaa keenyaaf akka bittan waamicha keenya kabajaaf isa jaalalaatti isin dhiyeessuu barbaanna. Jabaadhaa bakka jirtan hundatti kooreen caasaa keenya hundi keessan bittaa midhaaniitii irratti hojii waldaan hojjechuu qabu kamirratti iyyuu midhaan qofaa miti waan biraati irrattis akka hojjettan diina keenya immoo sirriitti akka eeggattan waamicha koon isiniif dhiyeessa. Jabaadhaa galatooma horaa bulaa injifannoon kan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaati. Galatooma.